raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar lafa jirtanitti akkam ooltan. Sagantaa keenya idilee sanbata xiqqaa galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Har'a guyyaan akka lakkoofsa Habashaayitti hagayya 15 bara 2013. Egaa walakkeessa ji'a hagayyaati irratti argamna. Amma waqtiin gannaa keechaa dheerachuudhaaf torbanuma muraasatu hafa. Akkasumas jidduu kana keessa ayyaanni Taaboree kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kabajamu irratti argama. Kana sababeeffachuudhaan nus qophii nadhii aadaa har'aatiin waan qabannee dhufne qabna. Haga xumuraatti yoon waliin turtan kan dhageechan ta'a. Gidduutti muuziqaa isin affeerrus qabna. An kan isin waliin turu Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin turaan isin affeera. Amma kallattumaan karaa oduutti darba. Hiriirri guyyaa guyyaan Oromiyaa keessatti waamamaa jiru agarsiiftuu abdii kutannaa mootummaa Bilxiginnaatii jedhan qeerroowwan kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Lola qindaa'aa mootummaan naannoo Amaaraa horsiisee bulaa Oromoo irratti baneen namoonni hedduun miidhamuun gabaafame. Galmee Jawaar Mohaammed fa'aa irratti gaaffii abbaan alangaa ragaasaa eenyummaa dhoksuun dhaddacha cufaatti dhageessifachuuf gaafate manni murtii olaanaa federaalaa yeroo lammaffaaf kufaa taasise. Kanneen jedhan hangafootaa ammooduu tokko tokkoon isinitti hima. Waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay gidduutti taasifame sababa godhachuun hiriirri balaaleffannaa Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaan mootummaa Bilxiginnaatiin waamamaa jiru abdii kutannaa fi kufaatii dhumaa mootummichaa ta'uu qeerroowwan Oromoo himan. Qeerroowwan kunniin yaada isaanii gidduu kana raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin namoonni Oromiyaa keessatti hiriira kana irratti hirmaachaa jiran sababoota garaagaraan dirqamaniiti malee jibba waraana bilisummaa Oromootiif qabaatanii akka hin taane dubbataniiru. Mootummaan uummata irratti hiriira bahu Bilxiginnaa qofa akka ta'e kan eeran qeerroowwan Oromoo mootummaan yeroo addunyaan mandara tokko taatee daqiiqaan odeeffannoo wal jijjiiraa jirtutti uummata burjaajessuuf yaaluunsaa kufaatii isaa kan saffisiisu ta'uu himaniiru. Hiriiraan jalqabe mootummaan kun mootummaan koloneel Abiyyiin durfamu kun hiriiraan jalqabe hiriirumaan xumurachuuf jira jechuun ni dandeenya jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko miidiyaadhaan bahee holola abdiitii kenneen beeku. Mootummaan nama afaan qawween itti dubbatu beeka. Isaan illee afaan qawweetiin dubbachaa jiru malee miidiyaadhaan dubbachaa hin jiranii. Qaamonni haqa isaanii sarbameetu mootummaa irratti hiriira ba'a malee mootummaan uummata irratti yookaan nama faallaa irratti hiriira bahee hin beeku kun inumaa waan jirredha abdii murannaadha. Uummanni dirqamee ba'aa jira malee namni fedhaan jaalatee yookaan jibba abaaboo qabaatee bahu hin jiru. Abaaboo yeroo kana uummanni daran hindoom jaalataa deemaa jira. Akkaataa kaadira illeen warruma garaa bulu tokko malee hunduu fedhaan ba'an jiru. Dirqamee boru biddeen kiyya akkamtaa jiruun kiyya akkamtaa akka jedhurraa baha malee fedhaan namni bahaa jiru hin jiru. Mootummaan Bilxiginnaa guyyaa uummata dirqiidhaan hiriira balaaleffannaa waamaa halkan dhibeen koronaa yaaddessaa ta'uu lallabuudhaan burjaaja'aa jiraachuu kan dubbatan qeerroowwan Oromoo ayyaana guddicha uummanni Oromoo kabaju irreecha gufachiisuuf sababa dhibee koronaatiin lallabamuu isaallee eeraniiru. Mootummichi odeessaa fi fakkeessan malee takkaa dhugumaan uummataaf dhiphatee akka hin beekne hubachiisaniiru. Inni koronaa mootummaa yaaddessa osoo hin ta'in hawaasa yaaddessa. Haa ta'uti sodaan isaanii guddoon gaafa mootummaan hiriira waamu koronaan xiqqaatii fuulduratti immoo magaalaa Finfinnee kana keessatti wanta akka awusomootiif boombiitti sodaatamu uummata Oromooti. Dhiibbaa guddaa ayyaana Oromoo kanaan wal qabatee Uummanni Oromoo burjaajii keessaa bahee ijaaramuun waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuun sirna abbaa irree Oromoo cunqursaa jiru kana cabsee fala waaraa argachuun malchiisaa akka ta'e dhaaman. Uummanni Oromoo kana duras tokkummaa ni qaba. Ammas tokkummaa isaa san cimsatee haala amma deemaa jiru kana sirriitti abaaboo cinaa hiriiree dargaggoonis abaabootti makamee kun immoo waan qabuun qabeenya qabuun abbootiin qabeenyaallee deeggaraa sirna kana kuffisuun humnaan jigamoo amma fedhaan kufaa ka'aan jiru. Kanaafuu humnaan ofirraa kaasuun immoo dirqama kenna.
Warshaan sukkaara Fincaa waraana bilisummaa Oromootiin to'atame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaayii Coomanitti kan argamu warshaan sukkaaraa Fincaa waraana bilisummaa Oromootiin to'atame. Caasaan bilxiginnaa diigamaa jiraachuu namoonni quba qaban raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Bobbani Jaallaggasaa Wakii jedhamu duulli giddu gala Oromiyaa fi lixa Oromiyaa walitti buufate kun hojii ajaa'ibaatti jira. Kanaana qofa osoo hin taane uummanni Oromooillee qofa irraa qabateetanii yaada. Naannoon sun guutumaan guututti to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala akka jiruu fi qaamonni achi jiran irraa odeeffadheen qaba. Humnoonni mootummaa bilxiginnaa konkolaataa geejjibaa loltootaaf ooluun Oromiyaa keessatti imaluu waan sodaataniif ambulaansitti dhimma bahaa jiraachuu kan himu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar waraanni bilisummaa Oromoo haala abdachiisaa ta'een yeroo ammaa Oromiyaa bakkeewwan murteessoo ta'an garaagaraa to'annoo isaa jala oolchaa jiraachuu himeera. Abdii kutannaa guddaa keessa jiru. Ambulaansiidhaan kan isaan deeman wantoota tokko opereeshinii dalagaa jiran waraanni mootummaa jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa. Konkolaachistoonni ambulaansii kun immoo keessaan illee akka carraa ganamallee irraa seen ture. Dirqamaan akka deemaa jiran naaf kaasaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu jabaachaa dhufuu kan dubbatu maddi keenya Unkutaa'u caasaa mootummaa mudataa jiru dhoksuuf dabballoonni bilxiginnaa oduu dharaa odeessaa akka jiran himeera. Roma guddatanii Roma jiraatan isaan duruu dibarratti hundaa'anii uummata burjaajessuudha malee ufuishuu wal diigaa jiran ufuma isaan abaa'oo jedhanii ufumaayyuu wal diigaa jiran kun kaan shakkaa kun kaan shakkaa milishaan ganda keessa hin jiru qawwee jaartiitti gate bade milishaan hundi waraana deemuu jibba jechuudha wal dhabbiin abaa'oo keessallee jiru hin jiru hin agarreellee akka isaan jedhan kanaa miti abaa'oon jabaatee cimatee amma yeroo kanatti daran yeroo baay'ee uummanni bakka baay'eetti amma yeroo fedha isaatiin dabalamuu barbaadu. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru ilaalchisee daandiin guddicha Itoophiyaa fi Keeniyaa wal qunnamsiisu guutummaatti waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuusaa miidiyaaleen idil addunyaa osoo hin hafin gabaasaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Sababa weerara lafaatiif daangaa Oromiyaa qaxxaamuruun godina Shawaa Bahaa karaa aanota Boosatii fi Fantaalleetiin lola qindaa'aa mootummaan naannoo Amaaraa horsiisee bulaa Oromoo irratti baneen namoonni hedduun miidhamuu jiraatan naannichaa lolicha keessa turan tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Guyyaa sadaffaadha kan wajjin amma har'allee uummanni ofirra eegaatuma jira humna hidhateetu naannoo Amaaraa dhufeetti uummata lole humna guddaadha ka boombiidhaan nama 4 walirratti boombiidhaan dha'anii namni madaa'ee amma hospitaala jiru gara nama 18 isaan kana keessa namni 4 immoo riifatti ta'ee hospitaala Adaamaa jiran lolli gaarras hin shakkama humni hidhate kun humni qindaa'ee mootummaan naannoo Amaraatiin seeraan bubba'ee waan ta'eef har'allee hin shakkama daangaa Fantaallee fi Boosat gidduutti iddoo Gororaa jedhamuu fi iskaanii akkas qorkee cinaarra gara gadiitiin jechuudha karrayyuullee addatti qabeetiin amma kalee namni itti miidhame kun iddoo Gororaa jedhama dhufii amma kaleessa meeshaa qabateetiin lolaa ture warra lola keessa tokko ana kallattiidhaan argaa turre kallattiidhaan boombiin irra darbaa turani humni hidhate seeraan qindaa'ee leenjii qabu jechuudha iddoo akkaataan isaan itti sochiin isaanii hundi humna leenjii seeraan hidhannoo guutuu qabu. Lolichi qindaa'aa fi meeshaa waraanaa gurguddaan humna leenjii waraanaa ga'aa qabuun irratti banamus uummanni qe'eesaa gadhiisee eessayyuu waan hin deemneef aarsaa barbaachisu kaffalee ofirraa qolachuuf murteeffatee jiraachuu dubbatan. Uummanni lafarraa gara deemuun qabu qe'eetti dhufe lolli kun lafti dhufee humnaan qotanii humnaan qabatan lafa Oromiyaa keessa daangaa Oromiyaa dabraniiti Oromiyaa walakkaadha kan isaan dhufanii kana gaa uummanni amma hanga dhumutti daangaa keenya gadi lakkifne uummanni iddoo qabateetti jira gammatti walitti birmataatti jira uummanni. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin qaamni rakkoo kana furuuf bakkasitti birmate tokkollee akka hin jirres ibsaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa akkamitti akka ilaalan hin beeku nama daangaa isaa naannoo Oromiyaa cabsee seeneetiin humna hidhateen seenee uummata lolu kana irratti uummata tiifatee bulaa kana irratti humna hidhatee mootummaan bobbaasee lolchiisu kana daangaa dabreetiin immoo akkuma daangaa jettu sila daangaa lafaa kanaafuu dubbatu ture yani dhugumatti mootummaa naannoo Oromiyaa jira waan jedhu gaafii nuti ta'eera. Ani kana mootummaadha jedhellee dhaamsi danda'amu hin jiru mootummaan uummata isaatiif yoo xiqqaate lafaama fudhatamaa jiru kana dubbateetiin hin dhiibbaa godhuu hin dandeenye. Ani kana mootummallee jedhee akka mootummaatti illee waan uummata kanaaf sawanni qobadhus hin jiru. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa hubatamee hin beekne mul'achuu isaatiin uummanni rakkina hamaadhaaf saaxilamee jiraachuun ibsame. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa hubatamee hin beekne mul'achuu isaatiin uummanni rakkina hamaatiif saaxilamee jiraachuu jiraattonni Finfinnee ibsan. Jiraattonni kunniin yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif gidduu kana qoodaniin qaala'insa mul'achaa jiruun haalli jiruu fi jireenya uummatichaa baay'ee yaaddessaa fi sodaachisaa ta'uusaa ibsanii hanga yoomitti jireenya akkasii hadheeffachaa akka jiraatan garuu hibboo deebii dhabe itti ta'aa akka jiru dubbatan. Midhaan
nyaataa xaafii, garbuu, qamadii fi kanneen biroo akkasumas kuduraa fi muduraa adda addaa yoo xiqqaate gatii waggaa tokko dura ture irratti walakkaan dabalee jiraachuu kan eeran jiraattonni kunniin biyyattii keessatti wanti hin daballe yoo jiraate lubbuu ilmaan namaa qofa akka ta'e ragaa bahan. Haqimi qabu bitachuu danda'a meebi ka haqimi hin qabne akkamittiin jiraachuu danda'a akkamitti jiraatan jiruun tun akkamitti haaluma kanaan itti fufti immoo sila akkamiin taana kuuwwan ka nyaata dhabee ka dhugee dhabee kanarratti kufuu jira ka maatiin hin gargaarree jira ka maatiin gargaaruu jira ilmi namaa hundi takkaa miti haalli jiruuf jireenya baay'ee nama dhiphisuu jira biyya kana keessatti wanti rakashne yoo jedhamu lubbuu ilma namaa qofatu rakashaa miti namni ol gabbahee ol deebi'uu hin dandeenye dalagee jiraachuu hin dandeenye zeetiin birrii 700 galee akkasittuun argamu sukkaarri hin jiru kiraan manaas ta'u hundi qaalee jira ka obboleeyyan keenya irrallees biyya takka ageenyu hundi bakka itti rakasha jedhamu hundi dabalee jira wanti qaaliin taane garuu ilma namaa qofa. Rakkoon siyaasa biyyattii hanga furmaata hin argannetti rakkoon qaala'insa jireenya uummataa furmaata argata jedhee hin yaadu jechuun yaada isaanii kan jalqaban jiraatan magaalaa Finfinnee tokko jireenyi daran akka isaan yaaddesses hin dhoksine. Qaala'insi jireenyaa baay'ee ulfaataa ta'ee jira magaalaa Finfinnee kana keessatti. Fakkeenyaaf ilaaltanii xaafiin qarshii 4,000 ture har'a qarshii 8,000 akka qarshii 9,500 ta'ee jira. Zayitallee ilaaltanii zayita liitirii 5 qarshii 720 akkana ta'ee jira. Sukkaara kiiloodhaan qarshii 58 haga sooyidatiin bootti baay'ee dabalee jira. Mindeeffamaan tokko amma torbaan tokko ol sarvaayivaal gochuu hin danda'u. Uummanni kana haa jedhu malee aadde Adaanech Abeebee ittaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee hagayya 14 bara 2013 fuula feesbuukii ishii irratti akka ibsitetti qaala'insi jireenyaa rakkoo siyaasaa biyyattiitiin akka waliin qabannee fi qaamolee daba dinagdee uuman jettu irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibsuudhaan haala qabatamaatti mul'achaa jiru haalteerti. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa Caffee Tumaatti argamu dhaddacha kaleessa galmee Jawaar Siraaj Mahammad faa irratti ooleen gaaffii abbaa alangaa dhaddacha cufaa fi eenyummaan ragootaa dhokfamuu kufaa taasisuu isaa abukaatowwan himatamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Ibsaa Gammadaa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Manni murtichaa haaluma kanaan dura ajajeen dhaddachi kun bakka Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Adaanee yookiin Booranaa hin jirretti galmee qoratee jala murtii kana kennuusaa obbo Ibsaan ibsaniiru. Haaluma kanaan ragaan abbaa alangaa dhaddacha namuu hordofuu danda'u banaatti akka dhagahamu akkasumas eenyummaa fi fuulli ragaawwan abbaa alangaa osoo hin dhokfamne ragaan akka dhagahamuu qabu manni murtichaa jala murtii kenne keessatti ibsuudhaan dhaddacha banaa ta'etti ragaa abbaa alangaa dhagahuuf akka lakkoofsa Habashaatti gaafa onkoloolessa 22 bara 2014 hanga onkoloolessa 26 bara 2014tti akkasumas gaafa sadaasa 6 bara 2014 hanga sadaasa 17 bara 2014tti beellama dheeraa garuu guyyoota walitti aanan tarree irratti beellama qabachuu obbo Ibsaan himaniiru. Armaan dura manni murtii kun gaaffii ragaa abbaa alangaa dhoksaan golgaa yookiin maggaarrajaa duubatti dhaddacha cufaatti dhaga'u kana kufaa taasisuu hordofee oliyyannoo abbaan alangaa gaafateen manni murtii waliigalaa federaalaa dhimmicha qabxiidhaan manni murtii olaanaa ammas dhaddacha kufaa taasise kanatti gadi deebisuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Lakkoofsi namoota gara magaalaa Finfinneetti dhufan dabalaa dhufaa jiraachuun ibsame. Rakkoo wal waraansa TPLF fi Bilxiginnaa gidduutti uumameen namoonni hedduun guyyaatti naannoo daangaa Amaaraa, Tigraay fi Affaar irraa buqqa'an gara Finfinneetti imaluu isaaniitiin lakkoofsi namoota gara magaalaa Finfinneetti dhufanii dabalaa dhufaa jiraachuun dhagahame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar Finfinneetti argamu akka eeretti namoonni kunniin lubbuu isaanii jiraachisuuf qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii kanneen baqatan baay'een isaanii waan nyaatanii fi dhugan kanneen hin qabne yoo ta'an haala amma jiru kanaan itti fufna Finfinnee keessa manni itti jiraatan yaafuutii bakki dhaabbatan hanqachuu danda'a. Dabalataanis gochaa qubattoota warra Amaaraa waliin wal qabatee Finfinneen dachee seera dhabdummaan hamaa fi saamichi guddaan keessatti gaggeeffamu ta'uu akka dandeessu raaguun namoonni yaaddoo qaban ibsachuutti jiru. Lakkoofsi namoota guyyaa guyyaan gara magaalaa Finfinneetti baqatanii 2,500tti akka tilmaamamu maddi keenya himaniiru. Karaawwan gurguddoo Finfinnee irratti haala hin baratamneen harka qalleeyyonni kadhaa irratti bobba'an heddumminaa fi gurmuun iddoowwan tiraafikiin konkolaataa dhaabutti tarree galuun mul'achaa jiraachuu mootummaan Bilxiginnaa rakkoodhaaf saaxilaa jiraachuu kan mirkaneessu akka ta'e himuun maddi keenya yaaddoo isaanii ibsaniiru.
Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru hatattamaan dhaabbatee mariin siyaasaa gaggeeffamuu qaba jedhame. Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru hatattamaan dhaabbatee mariin siyaasaa gaggeeffamuu qaba jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiise. Barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Antooniyoo Guuteres ergaa gabaabaa hagayya 13 bara 2013 fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin Itoophiyaa keessatti nagaan akka uumamuuf dhukaasni hatattamaan dhaabbatee wal dhabdeen jiru marii siyaasatiin akka furamu waamicha godhaniiru. Itti dabaluunis furmaanni waaraa akka dhufuuf mariin siyaasaa lammiilee Itoophiyaan durfamu gaggeeffamuuf haalonni marichaaf mijataa ta'an uumamuu akka qaban ibsuudhaan mariin siyaasaa adeemsifamus saboota wal gaarreeffatanillee qooda fudhachiisuu akka qabu dhaamaniiru. Rakkoolee nageenyaa hammaachaa dhufanii wal qabatee haalli gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ulfaataa akka ta'e ibsuun adeemsi dhiyeessii deeggarsa namoomaa danqamuu akka hin qabnee fi tajaajilli uummataa addaan cite bifa haaraan jalqabuu akka qabu gaafataniiru. Sadarkaa guutummaa biyyattii jedhamuun danda'amutti Itoophiyaan raafama siyaasaa fi dinagdeetiin hudhamtee yeroo jirtutti wal waraansi biyyattii keessatti babal'ataa dhufuun hawaasa addunyaa fi lammiilee biyyattii yaaddessaa dhufeera. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun ammaaf qabanne kanuma qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Nooruu akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii idilee nadhii aadaa torbanitti si'a tokko sanbata xiqqaa galgala sa'aatii kanatti isiniif dhiyaatu qabannee dhiyaannee jirra. Haga xumuraatti yaadaa qalbiin nu waliin akka turtaniif kabajaan isin affeerra. Qophicha qopheechee kan isin biraan ga'u an Gurmeechaa Gammachuuti. Sabni Oromoo aadaa, duudhaa fi safuu ittiin jireenya hawaasummaa isaa gaggeeffatu kan duubaa dhufa dabraa dabarsaatiin asiin ga'e qaba. Haalli ittiin xinsammuu ijoollee isaa qaraa guddisus aadaadhuma isaa kana keessa jira. Abdii egeree saba kamiyyuutu kan ta'an ijoolleen boru daandii abbaan isaanii deemerra bobba'anii qeyyee abbaa isaanii sirnaan dhaaluudhaaf haalli guddisa isaanii baay'ee murteessaadha. Kanumaaf Oromoonis ilmaan guddisa badde qeyyee abbaa hin dhaaltu jedhee kan amanu. Yoo ilmoo eebbisanillee ilma abbaa caalu yookaan ilma abbaa dhaalu ta'i malee kan abbaa dhaanu hin ta'in jedhanii kan ilmaan isaanii eebbisaniif. Sabni Oromoo ijoolleen duudhaa isaa karaa sirriin akka dhaaltuuf haala kunuunsaa dabalatee amalaa fi bilchina sammuu isaanii irratti daa'imummaarraa kaasee xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun haalan bocee guddisa. Sadarkuma gadiirraa ijoolleen akka gootummaa, arjummaa, gamnummaa fi hayyummaa dabalatee haala qabiinsa qabeenya biyyaa fi qeyyee abbaa ofii itti tikfatanis kan barsiisu umuriidhuma kichummaa ijoollummaa isaaniitiini. Sirna gadaa keessattis daa'imman sadarkaa gadaa isaan irra jiran irratti hundaa'ee itti gaafatamummaa fi ga'ee sadarkaa isaanii sana madaalu ni qabaatu. Itti makoon yookiin gaammen dabballeen martuu akkaatuma umurii irra jiran irratti bu'uureeffamee shoora adda addaa qooddachuun taphatu. Ijoolleen dhiiraa ijoollummaatti akkaataa loon naannoo jireenya isaaniittis ta'u yookaan loon godaansisaniitis ta'u kan baratan ijoollummaa isaaniitiin maatuma isaanirraayi. Akkasuma safuu fi duudhaan hawaasas seeran kabajamee ulfinaa fi hooda isaaf maluun qabamee akka dhaloota itti aanuun dhaalamuuf haalli guddisa ijoollee isaa kan dhiiras ta'ee kan dubaraa daran murteechaa waan ta'eef
waan ganamumarraa itti yaadaa fi irratti hojjechaa ijoollee guddisanidha. Kanas Oromoon sirnootaa fi ayyaanota adda addaa qopheechee fi achi keessatti akka isaan shaakalanii fi jireenya boruutiif of qopheechaniif egeree isaanii har'umarraa qabee qajeelcha fi guddisa. Ayyaanota Oromoon addatti ijoolleef kabaju keessaa qaammeen ijoollee dubaraa fi taaboreen ijoollee dhiiraaf sirnoota adda addaatiin kabajaman isaan hangafaati. Sagantaa keenya yeroo darbee keessatti waa'ee ayyaana qaammee ijoollee dubaraa kan baatii hagayyaa seensarratti kabajamu isinii qopheechuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya har'aatiin immoo waa'ee ayyaana taaboree ijoollee dhiiratiin kabajamu isinii dhiyeechinaa. Muuziqaa ceesisaa kana booda nu eegaa. Ayyaanni taaboree ayyaana ijoollee dhiiran kan waggaatti al tokko kabajamudha. Ayyaanni taaboree waggaatti yeroo tokko ji'a hagayyaa keessa kabajama. Jechumti taaboree jedhu hiikkansaa jechoota afaan Oromoo tan boruu kan jedhaman irraa kan dhufedha. Kunis abdii boruu uummanni daa'imman isaanii irraa qaban irraa kan ka'e maqaa kenname ta'uu isaa takeeka. Yeroo ayyaana kana ijoolleen dhiiraa umuriin isaanii gadaa lama yookiin waggaa 16 hin caalin bakka tokkotti wal gahanii muka jiidhaa gosee yookiin goojjoo xiqqaa yookiin mana yeroo waliin ijaarratu. Gosee sana duras muka jiidhaa kan akka utubaa dhibaayyutti isaan tajaajilu dhaaban. Marqaan marqamee fi buqquriin yookiin farsoon biqilaa naqames gosee isaan ijaarratan sana biratti geeffamaaf. Ayyaanni taaboree kan kabajamu walakkeessa ji'a hagayyaa yeroo ganni keechaa dheerachaa deemutti waan ta'eef yeroo kana waaqni bokkuu lafaan tuqa jedhamee amanama. Kana jechuun dacheenis dirra jabeeffachaa deemti jedhu. Waaqni bokkuu lafaan tuqe jechuun immoo kana booda ganni hin jiru, bokkaa ulfaataa fi dhoqqee yookiin corroonni hamaan illee hin jiraatu. Laftis jabaachaa waan deemtuuf irra dhaabbachuun nama rakkisu. Yeroo kana booda bineeyyiin ganna iji isaanii hin argine kan akka bofaa fi culullee illeen iji isaanii waan saaqamtuuf arguu ni eegaluu jedhama. Ayyaana taaboree booda qacceen ni qaccifamti, dibbeen ni dibbifamti. Birraanis bari'uuf waan jala dhiyaachaa jiruuf fuuldurri ifa ta'aa jechuudha. Gannis qorra, corroqa, beelaa fi yandoosaa ulfaataa qabatee keechaa waan godaanuuf si'atti jiruuf taaboree baatee ganni hin jiru raafuu geechee beelli hin jiru jedhames akka mammaaksatti waqtii kana ibsu. Ayyaanni ijoollee kun gara caalu Oromoo Maccaa fi Tuulamaa biratti maqaa taaboree fi ukee jedhamuun waamama. Yeroon kabaja ayyaana kanaa dhahaan kan wal qabatu yoo ta'u waggaa waggaan walakkeessa ji'a hagayyaarra ijoollee gadaa lama gadiitiin gamtaan kabajama. Taaboree kabajaaf godoo ijaaruun ni barbaachisa. Ijoolleen qe'ee tokko jiran ufumaa isaanii muka qe'eetti dhiyoo jiru kanneen akka reejjii, affaarree, abbayyii, ulaagaa, ceekaa fi kan kana fakkaatan muranii godoo ijaaru. Ayyaanni kun gara galgalaa kan kabajamu yoo ta'u godoo sana keessatti nyaanni akka cuumboo, cororsaa, marqaa, qorii, daabboo fi kan kana fakkaatan kan ijoolleen nyaachuu danda'an dhiyaatee ijoolleen akka sooratan ta'a. Ayyaana kana maatiin ijoolleetis haala ho'aadhaan ijoollee isaanii waliin kabaju. Waan isaanirraa eegamus akka maatitti yeromaan itti yaadanii qopheechuufi. Ayyaana kanarratti maatiin nyaata garaagaraa dabalatee mijuu dhugaatis ni qopheechu. Dhugaatiiwwan akka daadhii fi farsoo ijoolleen kan hin dhugne ta'us garuu isaan kabaja ayyaanichaaf inuma qopheechanii ijoollees dhadhamsiisu. Isaanilleen waan ayyaana taaboreef qophaa'e walumaan nyaatanii dhuganii gammachuu ijoollee isaanis qooddatu. Ijoolleen ayyaana taaboree kana ayyaaneffatanis dhangaa isaaniif qophaa'e irraa mataa fuudhanii muka jiidhaa gosee dura dhaaban san jalatti dhibaafatu. Nyaata qophaa'e irraas mataa fuudhanii daddarbaa raawwatu. Yeroo kanattis akkana jedhanii waaqa kadhatu. Waaqa uumaa, waaqa uumamaa, atin uumteertaa nu tolchi, nu guddisi, duudhan nu ga'i, nagaa fayyaa nu kenni, daandii gaariirras nu buusi jedhu. Haala kanaan gamtaadhaan wal jalaa qabanii eebbifatu. Ayyaanni taaboree kun ayyaana gammachuuti. Ijoolleen gadaa lama hin caalin walitti yaa'anii waaqa galateeffachaa akka gaarummaa isaan badhaasuufis walumaan kadhatan. Ayyaana kana irratti ijoolleen erga sooratanii booda horiis sirbaan ni faarsu.
Sababni isaan loof faarsaniifis umuriin isaan irra jiran kun umurii itti loon tiksan ta'uu kan akeekudha. Taaboree taaboree sa'aa taaboree taaboree re'ee taaboree hoolaa jedhu. Gama tokkoon taaboreen ayyaana ce'umsati. Namni umriin isaa gadaa lama guute gosee sana bukkeen cabsee bahee hiriyoota isaa waliin jiru jalaa dheecha. Isaanis gamtaan ari'u. Yoo dheechee jalaa bahee gara sadarkaa itti aanutti ceeraa jechuudha. Lammaffaa deebi'ee ayyaana taaboree hin kabaju. Yoommoo jalaa bahuu dadhabee qabame gara sadarkaa dargaggummaa yookiin gara sadarkaa sadaffaatti ce'uu hin dandeenye jedhamee waan amanamuuf waggaa itti aanus deebi'ee ijoollee waliin ayyaana taaboree kabajuuf dirqamaa jechuudha. Kanaafuu sadarkaa itti aanutti ifatti ce'uuf godoo sana cabsee fiigee osoo hin qabamin gindii abbaasaa yoo qabate qofaadha. Kun immoo ijoolleen akka ayyaanicha hawwii eeganii fi guyyaa sanatti haamleenis jabaatanii akka argaman isaan godha. Guyyaa kana gammachuun ijoolleen maatii isaanii waliin qaban kan daangaa qabuu miti. Ayyaanni taaboree walabummaas agarsiisa. Guyyaa kana ijoolleen akka fedha isaaniitti taphachaa fi burraaqatuma oolu. Guyyichi kan isaanii waan ta'eef walabummaa guutuu qabu. Haa ta'u malee taphni fi burraaqni isaanii naamusa ayyaanichaa kan eeggate ta'uun dirqama. Kanas immoo ofumaaf wal hoogganuu jechuudha. Akka amantii waaqeffannaatti ayyaanni kun ayyaana qalbii ijoollee damboobsudha. Ijoolleenis akkuma nama jabaatti duudhaa akka qaban, duudhaa kanas waggaa waggaan ayyaaneffachaa akka guddatan taasisa. Warri ijoolleetis sirna ayyaana kanaa bareechanii qopheechuun akka dansaatti ayyaanicha ho'isan. Wantoonni gaggaariin guyyaa kana qophaa'an ijoollee dhiiraa ayyaana taaboree kana ayyaaneffataniidhafi. Guyyaa ayyaana taaboree kana ijoolleen ayyaanicha kabajatan hundi hojii hin hojjetan. Guyyaa kana gammadanii taphachaa oolan. Guyyaan kun ijoollee kanneeniif guyyaa boqonnaati. Ijoolleen guyyaa biraa san dura wal dhabanis guyyaa kana waliin hoodanii dabarsuun waan fafaa fi waan hamaa namatti fida jedhanii waan amananiif ijoolleen hunduu walitti araaraman. Quuqqaa kan garaa qabu yoo jiraatelleen hiriyoota isaatti himatee akka isaan araarsan godha malee dubbii hamaa fi haloo garaatti qabatee ayyaanicha hin dabarsu. Haalli kun immoo ijoolleen akkaataa waliif dhiifama itti godhan, nageenya itti buufatanii fi jireenya hawaasummaa isaanii itti waliin tikfatan asumarraa akka shaakalaa deemaniif maatiin ayyaana taaboree kana keessatti isaan qajeelchaa deemuu jechuudha. Ayyaanni kun ijoolleen hiriyummaa isaanii akka cimsatan, qe'ee fi naannoo isaanii akka baran, sababa faarullee faarfataniif dandeettii walaloo walitti fiduunii fi weellisuu akka cimsataniif isaan gargaara. Egaa walumaa galatti ayyaanonni Oromoon akka sabaatti ijoolleefis ta'ee akka maatitti ofiif kabaju baay'een isaanii surraaf safuu ganamaa sana qabatanii akka itti fufaniif hawaasa guutuu dabalatee ogeeyyiin martuu roga isaan ilaallatuun kunuunsaa fi qorannoo barbaachisaa gochuun dhaloota dhufuuf haa dabarfamuun dhaamsa keenya qophii nadhii aadaa har'aati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ayyaana taaboree ilaalchisee waan har'a isin biraan geenye kana kitaaba Daaniyaa kan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2006 maxxanfamee fi maqaan barreechaa kitaabichaa irra hin jirre dabalatee maddeen adda addaa irraa kan walitti qocanne ta'uusaa akka nuuf hubattan kabajaan isin beeksisuu feena. Egaa kanarraaf qabannee dhufne kanumaan luka bunna. Torban sa'aatii wal fakkaatatti mata duree biraatiin haga deebinee wal agarrutti sa'a nama keecha waliin fayyaa nagaa tura. Kelloon birraa daddaraare daraarii lalisii kelloon birraa daddaraare inaanu guddisii kelloon birraa daddaraare addaalaalee kollolaalee aseslaalee acheslaalee suuleelaalee laggeelaalee birraan bari'ee abaaboo margee Kundoo gammadee reefaa wal argee aadaa saba ofee gaanoo salphinaa birraan kuufaa reefaa gabbinee.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna. Sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.